dhiiraa dhibba lamaa shantam waan obbeef fidee galchee jira. Guyyaa tokko maa ol bahanii natti himanne garuu baay'een itti miidhamaa jira. Yoo finne hojii galchee aduunii no'aa fuudhee birrii 100tti kenna. Gaafa jalqaba biyyarraa fide eerpoortii irraa bu'anii ufanii haala mijeeffadhaanne birrii 100tti kenna. Gaafa geessitee ati hojii galchitu aduunii no'ee nyaannaan taanee maqaan na badadhe hojii gaarii yoo galchee hojii humnaa akka ta'e itti himnee finna silaa. Akkanan ta'ee sanaan ta'e gizee 2-3tti jijjiiramachu. Sigale dallaalli inni kaan immoo eerpoortii irraa anam yeroo baay'ee viidiyoo sinii waraabuu dhiisa malee eerpoortii nan deema sigale. Tokkoffaa waan araba faana deemu araba biratti akka barbaadde qalaqalamtee viidiyoo nama waraabuu hin dandeessu. Isaan viidiyoo nama waraabuu hin jaallatan. Sinii gale habaaboo sanas maarree sanas itti kennee nama akkana hidhee waliin suuraan ka'an ijoolleen fidu. Gaafan deemu yoo deemuu barbaade jaruma kan waliin hin deematu. Sigalee ijoolleen ani araba faana ofiisin fuudhee koottaa bahaa dubbadhaa raagaa ta'achuu. Kanaaf yeroo hundumaa wanti giraa nagalu jechuudha. Namni gaariin jira. Dallaalaan immoo dhuguma achi bahee eerpoortii irratti walitti qabee shaanxaa keessan shaanxaa akkasii godhaa, uffannaa keessan uffannaa akkasii uffadhaa, caammaa akkasii hidhadhaa jedhee habaaboo si birrii 15 bitee geesse viidiyoo waraabbatee TikTok irratti gadhiisaa jiru. TikTok irratti gaafa inni gadhiisu namni ni kaan bilkun nama meeqa fide dhugaan hojjetaadha. Gaafa geesse mana galchu daabboo gogaatti hin bitu ijoollee keenyatti. Beelli fixee ganaa hojii as taa'eetiti ganaa hojii ji'a tokko ji'a lama torbee tokko torbee sadii hojii ganaa barbaada. Mucaan biyyarraa ufe beelahee iddoon ni ciisu iddoo gaarii miti. Mukayyifi kuno eetiin mana arabaa sa'aatii 24 guutuu qabatee keessa qabbaneeffannee teenyee hojii keenya hojjetachaa jirru yoo mana ijaazaatti ta'e maaliin nutti qoxxoraa jedhanii guyyaa ijoollee irraa aamsaa. Waanuma keessa jiru waanuma keessa dabalee miti jennee gaafa nuti dallaalota irratti dubbannu ol baatee ofii kan kee araba waliin waan hojjettuu fi araba waliin waan akkana taatuu fi hojii keenya nu jalaa balleessuu fi meemesti akkam goonee haa dubbannu. Akkam goonee haa dubbannu. Masi yeroo tokko caaranaaf kennita. Malee dallaalaa numti ijoollee keenyaaf tole waan barbaadde abbaan barbaadde na jaalladha abbaan barbaadde na jibbi dallaalumti Dubaay. Persentii dhibba keessa persentiin 25 namni sirriin jira. Kanaan alatti Oromoon Oromoo gantu malee Oromoo gattu malee Oromoo beelessitee karaa irratti darbitu malee Oromoo walii yaaddee galma wal geessiste nagarre. Na jaallatte illee na jibbiterle. Har'a garuu karkaarsa makiinaati qabdee deemtu. Har'a garuu jechuudha uffannaa uffattee shi'een irraa birrii 20-30 bitattanii uffattanii kefeef jechaa deemtanii aqxanii ijoollee fuutan kuni haqa ijoollee mana arabaa jirtutu dafqee obboleessa fidataa. Haqa ijoollee mana arabaa jirtutu dhiiga ishee xaphi godhe obboleessa ishee abbaa manaa ishee fira ishee fidataa jirti. Isinoo asii maashaallah babbareeddee hojii mootummaa wayisii uume. Hinda mootummaan kun utuu irratti walii galee dallaaluma kan jedhamturraa biyya kana qabxi godhe dhaabee ofiisaa karaa eejensii yookiin karaa imbaasii jechuudha ijoollee keenya fidee galchinatti tola. Sinii galee? Kanaaf ijoolleen keenya ol bahanii dubbachuu hin danda'an. Ol bahanii yoo dubbatan viizaan harkasaa jira biloog godhaan. Biloog gaafa inni godhe qaramaan nama tokko irratti meeqa lakkaa. Har'a dallaalaan si fidu tokko aqee namicha viizaa biraa baaseen kana bilookii naa godheedha. Biloog si goosisa. Gaafa sanoo bilookii akkatti ofirraa kaasan birrii meeqaan ofirraa kaasisa. Sanii afaanii yoo beekte. Birrii amma kana eessaa fiddeet bilookii ofirraa kaasista. Maqaa koon hadheessitee aqee bilookii tolchaa jechuudha. Akkana na gootee aqeessi bilooka. Kanaaf Dubaay keessatti rakkoo gurguddaa jira. Ijoolleen keenya sagalee rikoordii gizee 30 gizee 10 rakkoo keessa jira. Naasirreessi waraqaa naasirreessi akkana naa godhi yoo jedha akkas jedhanii malsii takka ittiin kennanii jalaa ushu. Asii ofii nama nagaa anis nama gaarii fakkaadheetiin har'a nama meeqa boosiseera ta'uu danda'a. Anis nama gaarii fakkaadhe nama waaqaa fakkaadheetiin fuuldura keessan taa'a jechuudha. Kan jala fiigee guddisee fooloo isaanii guddisu saabii isaanii guddisu isinii jechuudha. Warra dhugaa dubbatu laayikii godhaa hojjenne malee gootu gad qabdanii gootan. Warra isin hatee warra isin buusisee warra isin sobee sobaan fuuldura keessan taa'u duuba namni isin ijoolleen tokko asiin nama gaarii fakkaate isinitti taasaa miti achi keessa ijoollee Oromoo meeqatu kilaasii keessatti qollofamee jira bara. Ofii mukayyii fi qabsiifataa wambariisa zoorsisaa
mataasaa kana firiizii godhee jechuudha nama gaarii fakkaachaa achi keessa ilma oromoo meeqatu beelaa jira kan inni fide jechuudha qaniitti takka nyaachisaa jechuudha kun dhugaa jiru an nama takkala lokeeshiniiti yasinii kennan eenyu dallaalaa ta'e abbaa barbaadde ta'e sihii miti ilma oromoo miti arabayyuu sodaanne kabajaa waliin jiraachaa jira sii galee kanaafi dallaalaan gaarii godhe tokkollee hin jirtu dhugaa dubban naman ani beeku akka kootti naman beeku hin jira namni nama faana rakkatu namni nama gaddeef rakkatu namni hojii asitti jijjiiru nan beekachuudha of caala nama sana kan hidhama ijoolleen keenya kan lafaa ufaan way afaan hin beekan waan takka hin beekan ijoolleen wageessan iddoo argatti hurufatti gatuu asii baasanii gatuu kootu naa jijjiiroo irraa hin jijjiiran kan jala kaatee jala fiigumu een isinii jechuudha kanaaf masiini waa'een dallaalaa kun natti sin ho'u natti sin qoru sinitti maa jira habaaboo birrii 15 hin goyoonfamiina nama viidiyoo baay'ee akka keenya kanatti koottaan sin finna sinin jedhutti amanaa yeroo isinin jennu dubartiin rabbi abaare tokko agxii ebeluu hojjetti gaafa ishee nyaate ji'a 2-3 ishee geessisu masiikoo si biratti argeen ture barbarrii amma kanaa natti nyaate rasiitii fiddee masirratti qabu ani immoo yeroo sana bilookiin nama reetti agxee laattee akkasii. Iddoon itti qaxaqataman illee hin jira barmasi. Nama sirreebe immoo viidiyoo waraabaati rabbiin kakadhe jechuudha anatu aqee waan isa taasisu natu beeka. Nama sirree ani gaafa biyya kana dhufe sitti moo? Galgala keessaa dhufe beektaa? Galgala keessaa gaafa dhufe riippoortiidhaan fuudhanii gara mana isaanii ol deemu namni fuulli isaa rurrukutame mana keessa jira namni mana tokko keessa jiru dhiira 13 dubartii 3 jira. Manni xiqqoo wayiiti tuqaanni mana san keessaa waa maleedha. Maal taate jedhee tan gaafadde mucaa shaashamanneeti jedhe. Ani gaafannaan beekte na biraa fuudhanii gara biraa oofan. Dura rakkaa mucaan bakka 3 hojii seene jedhe hojiin koonistiraakshiniidha dadhabeennaan warri kaampaanii na baase achiin dhufanii na fuudhanii dhufanii innaan asitti na reebanii naan jedhe. Eenyutu reebe? Mana keessa jiran ijoolleen warruma mana keessa warruma mana keessa jirantu warra achi keessa akka nama 3 tokko hin deddeemu beekte isaanuma na fakkaate adda baasee natti hin himne achi booda yaa rabbi maalitti na fidde jedheen ofii kiyyaa bakka of gaafachuutti akkamittan dhufe jedhee of gaafate achi galgala sana akka caarra ta'e ijoolleen nagaan immoo ka wajjin taa'ee jirru kan mana keessatti nu eegani ani nuti nama 4 taanee achi seenne guyyaa 15 hojii bakka 2 bakka tokko seenne baane guyyaa 15 sodaatti atis bokkam gaafa nama reebame sanarri maalan akkan sodaadde beekta haala jireenyaa achi keessaa manichi baay'ee ho'aa tuqaan achi keessa jiru waan maleedha namni bizaanni walirra taa'ee jira. Yaa rabbi hojuma ta'e haa ta'u nan baanan hojjechuun qabadee murteessee gaafuma riippoortiidhaan fuudhu ati galgala kana hojjaan deemta naan jedhe. Asheetee deeme. Achi ga'ennaan bakka haalli laale wanti arge wanti alaalatti yeroo bilbilaan natti haasa'anii fi yeroo na argani bakka waan biraati. Ani gaafa biyyarraa bilbilaan natti haasa'an waanuma akkan tokkotti na simatansee gaafa as ga'u garuu bakka nama jira miti nama hidhaa wayii irraa qaban tuffatanii gara mana seeraa ofa wayii. Sini sirreemne miti? Araan du'i naan ikkoo galgala gaafa erga biyya kana seene ji'a ja'a xumureera. Garuu gaafa san galgala mana hojjaa deeme hojichi naa ta'e odoo hin taane gadaduma achi keessa jiru sanitti hin deebi'u jedheen asumatti doo hojii kanarratti dhiya. Qoy kan sireebe sana namiticha maqaan beektu kan ijoollee keenya warra kaan reebee mammadeessitu. Ijoolluma keenya nama biraan adda baasitoo gaafachuudhaaf na biraa fuudhanii deeman. Na biraa baasanii kilaasii biraa galchan beekte. Kin kilaasii san keessallee namni waan jiru na fakkaate beekte. Namni baay'eetu jira. Dhuguma reebbichi hin jiraa? Dhiira taatee wallaahi ilkaan irraa gattee jechuun dhaqxee hidhamteen galtuu biyya baaketti. Maaltu akka akkasii godhu beektaa? Gaafa achi mana sangaa. Dallaalaa keessan akkuma keessan dallaalaa jechuun akkuma keessatti kun nama dallaalaadhaa siniin jedhanii of konfidensii mataati yan dallaalaadhaan garuu ilmoo nama akka inni bo'uun barbaadu akka inni jechuudha hiraaramuun barbaadu ilmoon nama akka inni nyaachuu barbaada akka dhuguu barbaada waayifaayiin isa barbaachisan qilleensi isa barbaachisa maa inni reebuun immoo inni siika inni yaada mataa keetiitii bar
inni yaada mataa keetiiti. Ijoolleen riippoorti irraa gaafa dhufa viidiyoo waraabanii ani wal beeknaa guyyaa miqatta sii xumure jedhuun kuni haga riippoorti dhaabootti qofaa bar gaafa achi keessa ba'e rakkootti gatee raatee waayifaa irraa cufa. Garamiin rakkoo isaa himata. Inni abaluu fide jennee dhufne san irratti balaa santu fidee gadadoo kanan nu gatee bar. Namni si fide suni nama miidiyaa irratti beekamaadha miti. Nama beekamaadha haga ammaatti kaansileeshinii naa kenne shibiisa naa antini naa baasi jedheen kadhachaa ture. Birrii naa galchi naan jedhe. Birrii illee galcheef. Garuu wanti inni naa erga sirrii mootii haramni kiyyallee biisa sanarraa hojjechuu hin dandeenye baqa. Haa ta'u ani maal gochuun fakkaata dhaggeeffadha. Anillee dallaaltuudha ijoollee biyyarraa fida ijoollee dhiiraas shamarraas nan fida. Ammallee akkasuma nan fida. Waan isinitti nam tokko biyyarraa si fidee dhaggeeffadhu hojii si galche. Gizee takka hojii si galche hojii sana utaaltee baate ishii jedhee namni sun garaa laafee lammaffaa hojii si galche taanaan dallaalli sun dhimma sirraan qabu. Kana seeraan gaafachuu dandeessu. Gizeen jalaa jalqaba irratti fuudhee siree buufis immoo mirga hin qabu. Siree bataana 999 gizee 3 gizee 3 barreeffattee poolisiitti bilbiltee seeraan dhiibbaa narraan geessisaa nareebeera jettee himachuu dandeessa. Maaltu afaan si cufa maal kan maaliif sodaattu dallaala? Har'a odootee garuu har'a sa'aatii kana odootee yaani namaafuu nan ta'a. Garuu yeroo nufe sanitti bishaanuma banadhee qicachuun natti ulfaata beektee wanti hunduu daglasitti ta'a bare. Mucaan gaafa isa wajjin dhufne shintibeetii seenet kutaan isaa shaaworii wal bira jira. Mucaa shintibeetii walii seenu wallaalee dhaabataa ture. Nama kanatu odoo reebamuu dhiisii odoo hanqalamu ta'e nama kanatu dubbatee tontinidha. Yoo xiqqaate daqiiqaa 15 ol otoo shintibeetii fayyadamin dhaabataa ture. Mucaan hin ba'u jedheen balbala irra dhaabadhee isa eegaa ture akkuma gara riippoortiidha gara mana sanaa deemne. Achiin yeroon Wamaayyuu adda wallaalanii. Bakka keeji isaa wistiidha beektee wanti isaa wanti biyya kanaatii fi akka Itoophiyaa adda. Baay'inaan immoo ijoolleen dhufaa jiran ijoollee baadiyyaati.